Roozatti wacaa turte har'anatti illee garagalte jechuudha. Har'ammoo gara kiyya jechuudha. Kalesa erga Roza likki isinitti himte amma ammoo gara kiyyatti deebiti jechuudha. Intala asirratti argitan obsinaal moo maali jedhamte YouTube feekii banattee deemtu tuni shamtuu wasaka wayiidha jechuudha. Ilma namaa gizee takka istiiman isiin kalesa isinitti himte maaltu si galche ana arrabsita. Anima akkana isin jalaan callisu akka Rozan isin jalaan callifte san si jalaan eenyumaa taanaan na tuutan taanaan isinirra deema. Shamtuun kalesa TikTok irra zoorte koomentiidhaan haadha faaxetiif aslii faa'ee baliyoo mexannabiyyoo jinni jaankaa arrabsee dhufte achi hifatte haayilka san deemte wasaka kenne qattu ajooftu nama ati amma dhiifama hordoftoota kiyya isiisan tun obsinaal immoo maali jedhamtan tun tuqe jechuudha. Roza arrabsitee geessite duuba natti tarte jechuudha. Ajooftu bada wasaka odoo haga san deemte qamaacaa kee dhiqatte si jammari isin jechuudha. Mana araba jiraatte har'a koomenti nama maaltu barreesse arrabsu anaa si geesse mana raqabda lakki Rozan si jala callifte za Roza achit arrabsitani fixani amma gara kee tarta deem TikTok irratti afaan bani addeeti ya deem TikTok war TikTok jala deemitini dhageeffadhu anan dhaqqabdu immoo si jala callisu likki sitti hima likki si galchamo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii jirtu akkam naga keessan dhiifama wallahi lazim warroonni kun dhiifama narrata intalattiin kun jechuudha tun shamtuun ajooftuun ufiyyuu dhiqatuun beeyne YouTube feekii banattee nama jala deemtee nama arrabsite jechuudha. Ani dhugaa isin jala ila nattu qinaa laalaa isanum jedhu warri ijoolleen kunniin dhiifama narrataa warroonni mee kalesa Rozan likki himte jechuudha dubbattee edaa gubattee dubbatti an viidiyoon irraa hojjedhe sun akka qalbiitti irraa hojjedhe jechuudha. Maaltu si gahe mootuyyuu maaltu si galche erga nama taate erga onnee qabaatte YouTube feekiin banatiin asbayi dubbadhu akka ilma namaatti asbayi dubbadhu anatti asbayi dubbadhu viidiyoo hojjedhu kana ka zaahira cuunfanii shintibeetii kaanii itti bishaan gadi coror godha itti gadhiisan akka tartutti ajooftuu wayiidha. Maal gaadituni kontomni nama arrabsite inuma nama jala deemte singawu bakka isinit si himtee jirti bari Rozan si himtee jirti si jamma Rozan si himtee jirti ani abbaa feete jaalatte dhiifte eegete keessa kaatte mataa kee irra kaatte namaaltu nagalche jazbaan marte asbaate tini nama arrabsiti jazbaadha seera jazbaati onne qabaate barnam namni nama jechuun ilmi namaa kun sammuu qabaanan barnama arrabsu hiikattu wayiidha. Tayoon arabni garaagarana girgiddaa arabaatu dhiixeen beeki haga san deebii dalagadhu dalayne nuti illee jechuudha deem dalagadhu man araba maal godhu asirri nama jala deemteen maal godhu si jammar immoo YouTube kee daawwateshi maaltu si galche ajooftu wayiidha. Dhiifama warroonni kun intalatti tanatu na gube barbaadu ila bade baanki dhugaa jechuudha. Ani sinin jedhe kaleessuma maali sinin jedhe jechuudha namni natuudhaan wallahi hin danda'u jedhe jechuudha. Isin amma na jala deemte garas godhatte maal na gootaana maal asir keenyaadha mukkee dhuga risti kamirra na buqibta ka galumana kee akka wallahi akiti edaa Rozan dhugaa qabdi gaaf akkasitti ummanni sun hundi koomentiin isii arrabsoo callifte bari akiti isin na guudee bar hin qaanoftu tun ajooftuun deebiseefillee jira jechuudha. Ajooftu wayiiti bar seera nama jazbaati jechuudha isin jazbaadha intalli kun jechuudha. Mi'a nama maal balleesse ishi Rozan isin arrabsitee miti ani maal balleesse Rozan lee ofii dhayitanii tuyitanii miti ani maal balleesse na tuyitan ishi balleessan kiyya maa'in yoo maa viidiyoo kana hojjettaa maa YouTube kana dalayda hojjettani jettan malee maa'in bilbilli keeti waayifaan keeti afaan keeti kattiin hojjettu kattiin haasa'u maa guggubata maa waanyitan hin guddattu bar namni wal waanyu guddatu hin waanyin si atama waanyiteeti malee waan biraa anaafatti walirraa hin qabnu. Abbaa feete jala deemee arrabsa ana jala deemtee nan arrabsi wallahi riimoofi si gata dantaa kiyyaa miti bilook si godha. Akkana natti afi gurbaa waayinaan bade tuni immoo jechuudha tortortu bariin beekan tala kana yoona warma keessan dhufeetini ani maqaa isaanii beeku warma keessan dhufe yoo ani wajjin haasa'u dubbatu didisini galaamiti ijoolleen tokko mataani nama gaafatti okay waan an beeku na gaafatti okay waan an hin beekne na gaafatti kanaaf dhufanii asin keessan na arrabsan karaa YouTube ittiin na arrabsan jechuudha. Ila laali
bada wasaktitti dursaa deemi akka ilma namaatti hojjedhu si hima hojjedhu deemi dhiqadhu dursa bar namni walla namni koomantii kana daddafee arrabaan namatti fiigu kun jechuudha illi isinii hima warri koomantii kana namatti fiigu ila tokkoffaa qulqullina uummataa isaatuun eegu koomantii san nama dafee barreessee arrabsuuf fiiga malee waan biraatti fiigu bar ani wallahi lazim yuutuubii kana har'aa miti kalee miti jechuudha erga hordofuu eegale jechuudha banachuu odoon ta'in erga hordofuu eegale nama gizee su'uudii jirurraa jechuudha isinii hima gizee su'uudii jirurraa warri akka ani mana isaanii seenee ji'a tokkootti namittiin isinii hima wallahi lazim nama dalagate arabna sirkaat ji'a tokkootti naabitan gizee san bilbiluma gara itti qabatan hin beeku isinii himan seenaa bilbiluma gara itti qabatan hin beeku gaaf kaani aniinte naabananii bilbila isinii hima blackberry jedhamtu beeytani bilbila blackberry jedhamtu yeroo jalqabaa bees abbo akkas na fakkaate blackberry suni xirreen isillee qilladdas naman jedhu ani immoo blackberry tana wallaalee nokia jiramiti nokia diimaa wayiiti bilbila san namanna jalaa fudhate wallahi bilbila san namu beeku zaahirumatti bilbila blackberry san jechuun namitti naabite bilbila bareedaa wayi wallahi lazim na jalaa fudhatan namnumtaani beeku jechuudha maaliif isinin jedhere youtube har ordofa commenter nama barreessaa odoon taane yeroo san qabachuu jammare jechuudha bilbila kana yeroo san qabachuu jammare bilbilicha kana yeroo san qabachuu jammare ama yeroo san qabachuu jammare yeroo say maaliif isinin jedhe yeroo say youtube ilaalu eegale banatu odoon taane uto yeroo sa waa'ee youtube banadhe har'aa sun jiru yeroo san banatu eegale yeroo san barachuu commentii namaa hindeemu wallahi guyyaa tokko yeroo san namni online kanarra jiru ila yeroo san Saidoo jira mucaa wayii South Africa keessa jira youtuberoonni gurguddoon gizeessanii amallee yaayyaa hoppiidha ummu kaanusi ummu afnaan faadhi yookana kabraa kaminiyyuu bakka takkaa jechuudha wallahi billaahi of jajuuf miti obboleeyyanki takkaa koomantii bada nama barreesseen beeku jiruu kiyyarratti harkatu nan baratiin isin jedhe isi warri nama arrabsitan nama jala deemtanii warra harki keessan akkuma afaan keessan kun adaban qabne harki keessan illee adaban qabu hattuun tokko amma fakkeenyaaf haa fudhannu hattuun tokko jechuudha gaafa waa hatu eessarraa ka'a dursaa waan san ijaan laalan arga lamaffaa qalbiin isaatuun bakka lama taati hatuun jedha sadafammoo hin hata kan maalin hata harka kanan hata maalin arga ijaan arga bonni kun jabaa mo badalle afaan isaa kanani sochoofata yaa jamaa yaa ojoollee keenya yaa oromootiya walin arrabsina naman tuqina nama mee amma anaa kana jechuudha yeroo zama fudhanni meeroo zamaan kun maal balleessite yoo gabaayee namni tokko viidiyoo tokko hojjate mee nama san maaliif arrabsitan yaa ummata kiyya wallahi nama arrabsina nama arrabsu waa faayidaan qabu nama waa jechuun waa faayidaan qabu maaltu faayidaa qaba maaltu faayidaa dhaba bicha addaan baafadha ati gaafa nama arrabsite bari nuti gaafa nama arrabsinu ani viidiyoo kamu irraa nuti waroon youtubera waan fedha irraa hojjetuu danda'a ana bichaa miti jechuudha ati amma ka dhuftee baddaaf arshi ayitee na arrabsitu jechuudha ana bichaa miti hundumtuu irraa hojjetaa jira si imaal warri nama jala deemanii nama arrabsan kuni mee maalumatu si galchi anumarraa maal qabda roozarraa maal qabda mucattii wayyoo yaadattan jechuun ana yaadadha mucattii san wajjii youtube gizee tokko barre jechuudha arraba keessanii wallahi mucattiin sun jechuudha Itoophiyaa erga galtee waggaa 3 na fakkaata amma waggaa 2 xumurtee jirti saboontu namni beeynu jiru mucattiin sun akka waan arraba keessaniin youtube kanarraa galteeti arshee minisina qabu wallahi nama narrabsina nama arrabsuun immoo waa faayidaa takkan qabu akka ani laaluttis akka ani arguttis akka natti fakkaatuttis faayidaa mata kaga xuri kotte tana isinin qabu maaliif yoo jettanii an hedduu takka baqa gaafa taa'ee isin laalu hedduu takka ulfaataadha gaaf taa'ee laalu gaafa argu gaaf namni nama arrabsu gaafa argu wallahi baay'ee ulfaata
nama san hamilee cabsuuf deemtan nama san akka jireenyi isaa YouTube san irraa galuu barbaadan malee namni sun akka gammadee YouTube san hojjetu barbaadan isin jechuudha. Ati mana namaa si gaafadha jechuudha. Ati mana namaa ka dalaydu kun galii wayii argatuuf dalaydaa miti. Hojjettee mallaqa fiduuf argataa miti dalaydaa miti. Sa'aatii 24 luyni keenya boqonnaa qaba yoo jabaatte sa'a 5 yookiin 4 rafnaa miti nuti biyya Arabaatitti hin beeyna. Maaltu harki keetuu guyyaarraayyuu silaa boqonnaan qabu ni hojjetta abbaa fedhellee ta'u. Maaltu arraba namaa keessa ga'e? Mee maal argatte? Ati maal argatte mee? Mee maal argatte? Eshi ana arrabsite miti. Anamma yaa deebisuuf malee qubna garii si godheete miti. Haati koomentii tanaa jechuudha. Itis jazbaa jechuun ta akkanaa tana jechuudha. Jazbaa jechuun ka akkanaa ta akkanaa tana. Keessattuu dhiirri nama narrabsu. Intalli tun amma jazbaadha. Namummaa qabdii odoon taane doofummaa isii, wallaalummaa isii, jizbinnati isii, horinnati isii nama arrabsiti. Gaafan gattaa'ee ilaalu hedduu takka bakka hamilee namaa cabsuuf deemti jechuudha. Namoonni amma viidiyoo Roozaa irratti jabe isiin akka baqqaachuu akka nama isin galee akka nama isiin dogongora isiitirraa akka sirreeffattuuf jechuu kan nama gorsan. Ani hoo mee anuma amma fudhaa boleeyyanki anumti kuni balleessaa maal qaba anuma irrattuu murteessa ila balleessaa kana qabda jedha. Mee bakka bar nagarrame wallaahi laziim. Nagarrame baay'eeti nagarrame bakka akkamitti namni lafaa ka'ibs yaa rabbi jedhee akkamitti namni argaa kiyya dadhabde ati argaa kiyya dadhabde hin daawwatin. Warroonni na daawwatan na ga'an. Wanni na jala deemte afaan bantuuf hin jiru. Wanni na jala deemte iyyituuf hin jiru. Yoo argaa kiyya dadhabde argaa kee dadhabee an argaa kee fedhu jedhi bakka. Barreessi achi jalatti ammallee deebii barreessi argaa kiyya erga dadhabde argaa kee anuyyuu dadhabne ati dadhabda. Ani silaa isattis erga. Argaa kiyya immoo maaliif na dadhabda? Kee nyaadha moo kee dhuga moo keetiin oola moo keetiin bulaan? Akkasisin jechuu barbaada viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deemitu warri nama arrabsitan stop.